Dr. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaa irratti taasisan keessaa muraasa. Qabsoon biyya keenyatti gaggeeffamaa jiru rakkoo biyyaalessummaa furuuf osoo hin taane fedhii dhuunfaa isaaniif waraana bananidha. Osoo fedhii biyyaalessaa irratti xiyyeeffataniiru ta'e dhimma galaana diimaa irratti gufuu hin ta'an ture jedhan Dr. Abiy Ahmed. Yaadannoon dhawaa hojjetame Itoophiyaa miti lammiin kamuu kan jibbiinsaan xiqqeessee ilaalu ta'uu hin qabu. Bal'inaanis ta'e qabiyyee inni of keessaa qabu karaa kamiinuu kan jibbamu miti. Kanaafuu warri yaadannoo adawaa irratti wacan jaalala biyyaa warra qaban miti jedhan. Humna qabnu hundaan itti seennee hojjechuun malee teenyee iyyuun nageenya dhufuu hin danda'u waan ta'eef hundi keenya nageenya waraa fedhuuf gahee nurraa eegamuu qabu ba'uu qabna jechuun Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Waggaa 50 fi 60 dura yaadaan gurmaa'anii yaada fooyya'aa mo'achuun hin baramne. Kanumarraa ka'uun qaamoleen siyaasa biyya keenyaa qabsoo qawwee akka aadaatti fudhachuun itti fufsiisan jechuun Dr. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaa irratti taasisaniin dubbataniiru. Qabsoon shanee uummata nan qabsaa'aaf jedhan irratti uggura ajjechaa fi saamicha irratti kan xiyyeeffatedha. Osoo dhuma aangoo argatanii mooraalii akkamiin uummata saamaa ugguraa fi ajjechaa turan bulchuu danda'uun gaaffii guddaadha jedhan. Gootummaan qawwee kaasuun zarraaf jechuun kan dhufu miti kan jedhan Dr. Abiy Ahmed kanaan booda yaada gummeessanii uummata amansiisuun karaa dimokiraatawaa ta'een qabsoo yaadaatiin mo'achuu malee qawween aangoo argachuun gonkumaa hin danda'amu jechuun dhaamsa dabarsani. Uummata Amaaraa yeroo adda addaa mariisiseen ture. Uummanni kun kan isaan gaafachaa turan inni guddaan gaaffii misoomaa, gaaffii fooyya'insa heera mootummaa fi gaaffii daangaa qofaa kaasaa turan malee aangoo dhabuutu na miidhe jedhee uummanni kun gaaffii kaasee hin beeku. Aangoo dhabuutu nu miidheen qabsoo fedhii dhuunfaa shira xaxxootaati jechuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf karaa misoomaatiin hidhoonni baay'een qulqullinaa fi karaa saffisaa ta'een hojjetamaa jiru. Daandiiwwan kiiloomeetira 3,200 hojjetamuu eegalaniiru. Isaan keessaas kiiloomeetirri 1,300 xumurameeraa jedhan. Xiyyeeffannaa misoomaa taasisee immoo mootummaan gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf xiyyeeffannaan hojjechaa kan jiru fooyya'insa heera mootummaati. Gaaffiin kun gaaffii sabaa fi sablammootaati. Dhimma kana irratti waliigaltee biyyaalessaan xumuruu qabna jechuun hojjetamaa jira jedhan. Karaa biraatiin gaaffii nageenya mirkaneessuu fi mootummaan federaalaa nu haa mariisu jechuun uummanni Amaaraa gaaffii kaase irratti hundaa'uun gaggeessitoonni hundi itti hirmaatanii uummata mariisaniiru. Karaa nageenyaa kanaanis nageenya wal qabatee jijjiirama gaarii fideera jechuun Dr. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaa irratti taasisanii ibsaniiru. Waliigalteen Tigraay bu'aa maalii buuse jechuun warra gaaffii kaasaniif deebii gahaatu jira jedhan Dr. Abiy. Fakkeenyaaf daandii qilleensaa baajata guddaan suphuun hojii eegalsiisuu, telekominikeeshinii kiiloomeetirri 1,000 ol suphuun hojii eegalsiisuu, humna ibsaa suphuun hojii eegalchiisuu fi baankiin 600 ol hojii eegaluun danda'ameera jedhan. Tajaajilli kun hunduu waliigalteen kan argamedha jechuun himani. Kanaafuu mootummaan federaalaa qarshii biliyoona hedduu itti dhangalaasee hojii misoomaa hedduu hojjete jechuun paarlaamaa irratti haala gaariin ibsani. Naannoo Tigraayitti kanaan dura kan hojjetamaniin alatti yeroo dhiyootti karaa addaatiin doolaara eeyyamnee tiraaktaroota 500 bitamanii Jibuutii ga'aniiru. Paampiin bishaanis gara 300 ta'an bitamaniiru. Kunis gahaa waan hin taaneef ganaa itti fufa jechuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa gahaa ta'ee kennaniiru. Mootummaan dhimmoota 3 irratti xiyyeeffannoo addaan hojjeta. Tokko seera kabachiisuuf ciminaan ni hojjetama. 2 warra nageenya barbaadan duukaa mari'annee waliigaluuf balballi banaadha. 3 hojii dhabdummaa hir'isuuf xiyyeeffannoo addaan akka hojjetamus dubbataniiru.